Isaan lamaan meeqa? Warri waaqummaa qaban kun lamaan meeqa? Qaama meeqa? Warri waaqummaa qaban jecha jettee gaafatte jecha kan keetu kun waanni tokko maal jettee na gaafatte jalqaba waanni meeqa jette tokkocha sin jedhe abba inni maal qaba ilma qaba ilma tokkocha kana gara biyya lafaatti kenne kanaaf waanni meeqa tokko. Miira keessaa ba'e jedhaan nuti diina Yesuusii miti nuti jaalalloota isaati malee diina isaati miti nuti jaalallee isaati nuti nabiyyallah Isa alayhi salaam akka lubbuu keenya olitti jaalanna. Kanaaf hin duune hin salphifamne hin tumamne hin reebamne hin salphifamne jennee waan isin mormiru sababa kana diinota Yesuusiin jedhiin fuulduraaf tole nuti jaalalloota isaati nuti nu biratti nabiyyi kanatti yoo namanne nam tokko muslima jedhamuu hin danda'u. Nuti dirqama keenya tamana dirqama keenya jaalanna osoo namni ajjeese dheetiin dhufe wallahi lubbuu keenya kenna malee eenyullu itti dhiifnu isin ammoo itti dhiiftan. Tole ganana deebina. Asitti alfa omeegaa akka jedhe sun Yesuusii jedhee ka dubbate kana arguu jirtanis inti mul'isee jira. Gama biraatiin ammoo Bible Haabii keessatti jechuudha koomentarii yoo keessa seentan jechuudha yookaan koomentarii keessa yoo ta'an Clark Adam Clark jedhamu wagguu dubbatu jechuudha. Jechi kun jedha gaafuma dura dubbatamu jechuudha. Alfa omeegaa jechuuni ani wagguu barreessu kana jecha kana guutee si barreessu jira jechuutti hiika. Arguu jirtanii miti isaa? Alfaabeetiidha beekaa wannaan kun qubeedha malee wannaadhaa miti jalqaba jechuudha miti. Akka qubee aazaa jedhan sanidha. Waan dubbadhu kana Laterii kana jechuudha yookaan ammoo ergaa kana guutee si dubbachuu jira jechuudha. Erga sani maal jedha sirriitti ilaalame bakka kanarra jechi kun jedha yookaan ammoo nassiin kun nassi jedhaani jechi kuni wannaa keessa barreeffamee jedha caafi irratti barreeffamee ture jedha. Ammas ammoo Virginii yookaan ammoo maxxansaalee durii kan yaachisoo ta'an keessatti hin jiru. Wanni kun waan caafi irratti barreeffamee jirutu guyyaa keessatti dabalamee jedha. Guyyaa keessa dabalamee achuma tuufe malee jechi kuni jecha jalqaba irra jiru miti jedheetiin dubbataa jechuudha. Kan biraadha ammoo Ibroota dhaqneetti wajjin dubbifna. Ibroota boqonnaa tokko irratti dhaqneetti wajjin dubbifna jechuudha. Maal jedha lakkoofsa 8 irratti kan inni Waaqayyo isaan jedheetiin dubbate sanii waa'ee ilmaa garuu akkana jedha yaa Waaqayyo teessoon kee bara baraan hamma bara baraatti ni jiraata bokkuun qajeelummaas bokkuu mootummaa keetii ni ta'a jedhee ati qajeelumma jaalatte namoonni jibbete kanaafuu Waaqayyo waaqni kee yaa Waaqa kee tibbeeso waaqni kee zeetii gammachuutiin si dibee jedha. Waaqni kee eenyu Yesuusiin jechuu jira jechuudha. Yaa Waaqayyo isaan jedhamee jira kan jedhu kuni faarfannaa boqonnaa 45 irra jira. Faarfannaa boqonnaa 45 dhaynee wajjin ilaallume akkana jedhamuun jedhu kan jedhu dhaynee wajjin ilaalla. Okay? Dhaynee wajjin ilaalla. Waan inni jedhu jechuudha. Wajjumaan dhayneetiin ilaallaa jechuudha. Faarfannaa boqonnaa 45 lakkoofsa 6 irraa jechuudha. Maal jedhaa? Yaa Waaqayyo teessoon kee bara baraan hamma bara baraatti ni jiraataa jedhee dubbataa jira. Arguu jirtanii miti isaa? Yaa Waaqayyo teessoon kee jedhee akkana dubbataa jira. Garuu ammoo maxxansa biraa finnee asumatti yoo kenne jechuudha. Tibbeesoo as ilaali sirri jabeessiiti ilaali. Teessoon kee inni Waaqayyo siif kenne yeroo hundumaa kan bara baraati. Ulee mootummaa keessa ulee qajeelummaati jedha. Ulee qajeelummaati jedha. Teessoon kee bakka kanatti amma waan yaa Waaqayyo jedhu keessaa gate afaan waan inni kun jechuudha. Macaafa waan ragaa wal dhawaa macaafa gad dhaabbataa ta'een ragaan afur dhaabbatu malee waan wal makataadhaan afur dhaabbatiin. Macaafni waan wal dhabe warri maxxansa keessaniidhaan waan wal dhabe kun keessaa gata kun itti dabala. Isa kanaan afur dhaabbatiin ragaa godhattee natti hin dhufin adaraa kan kee. Ragaa mana firdi beetiitti fudhatamuu hin dandeenya. Asitti ammoo ragaa na biratti hin godhatinii siin jechuu barbaada jechuudha. Gama biraatti waan dubbate keessa jechuudha. Isaayyaas boqonnaa 17 san torba lakkoofsa 14 irra kan jiru san dhaynee wajjin ilaalame yeroo takka dhaynee wajjin ilaalla jechuudha. Isaayyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 6 irra kan jiru san jechuudha. Maal jedhaa? Asitti arguu jirtanii Isaayyaas boqonnaa 7 Yesuusiif dubbatame jedhee kan dubbatu Yesuusiif miti. Yesuusii waan wal qabatulleedha miti. Wanni kun bara Ahaaz ilmi Yootaan ilmi Oziyaan mootii Yahudaa turetti Reeziin mootichi Sooriyaatii fi Peqaan ilmi Remaaliyaa mootichi Israa'el Yerusaalem loluuf itti duulanii jedha. Garuu ishii mo'achuu hin dandeenye jedha. Bara Ahaaz keessa mallattoo kennameedha. Kanarratti maal jedheen? Kanarratti Waaqayyo Isaayyaasiin akkana jedha. Atii fi ilmi kee She'er Yaashoob dhuma jal'isii haroo ol aanuu kan karaa lafa qotiisaa namicha wayyaa miicuutti geessu sana biratti Ahaaziin simachuuf gadi ba'a jedheen. Achi biratti maal jedheen? Achi biratti gasiiqate. Achi booda maal jedheen Isaayyaas? Waaqayyo ammallee akkana jedhe Ahaazitti dubbate. Qilee akka malee gadi fagoo keessatti yookaan samii akka malee ol fagoo keessatti Waaqayyo Waaqa kee mallattoo gaafadhu jennaan. San booda namu maal jedheen? Kanaafuu gooftaan inni gaafadhu jedheen. Kanaafuu gooftaan jedhe mataan isaa mallattoo isiniif kenne
kono durbini ulfofti ilma ni desi Amaanu'el jettee moggaafti jedheen. Inni yeroo waan hunda lagatee waan gaarii filachuu beekutti itittuu hamma itittuu fi damma nyaata. Garuu otoo mucaan sun waan hamaa lagatee waan gaarii filachuun beekin dura biyyi mootota lamaan sodaattee sana ni onaa jedheen. Samboodano boqonnaa 8 irratti immoo lakkoo 3 rakaat anis raajittii bira nan ga'ee jedhe Isaayyaas isheenis ulfooftee ilma deesse Waaqayyo akkana naan jedhe maqaa isaa Maheer Shalaal Haash Baaz jedhi moggaase otoo mucaan kun aabboo yookaan aayyoo jechuu hin beekin dura qabeenyi Damaasqootii fi boojuun Samaariyaa mootii Asooriin fudhatamaa jedhe. Daqiiqaan dhumeera. Sakandii kudha jaha dabarsitanii sakandii kudha jaha bilisa dabalatu. No, dhiise dhumate bakkaam. Naan dhumatu deeqa shan qabda ammas sakantii kudha jaha biroon akkasii hin jiru almost kabajamuu qaba maaliif jina ergaan macaafaa dhufamu macaafaa amantaa waan ta'eef. Kabajaa amantaaf qabnu malee waan biraati okay kabajaa macaafaaf qabnu. Okay sakandii kudha jaha si dabalee mul'ataa misitti? Akkasitti. Ammallee deeqa shan qabnaa? Deeqa shan qabdan okay si galee jira waan namni sin jedhe? Nagale rakkina qabu garuu daqiiqaa laalaa oduu fayyadame bareeda ture. Okay, kanaafuu daqiiqaa shan qabdaa sakandii shan qabdanii okay tuufi. Eegali. Tole amma ragaa isa afaanumaan dubbadha. Okay tole baay'ee gaariidha. Yaada ragaa akkanaa fudhattee mana firdi beetiitti na duukaan na fuuldura dhaabatii jedhu. Firdi beetii miti samii fuulduratti si fuuldura dhaabadha dhufee Waaqayyo akkana fuuldura dhaabatee jedhe sababni isaa dhugaan dubbii macaafa qulqulluu akkuma barraa'etti kan inni taa'u. Si liqinfamuu dhabaate dhugaadha. Okay ergaa Phaawulos maal akka ta'e addan tuqu waa'ee Phaawulos sababni isaa gaafatuun nu jira waan ta'eef mata duree qabanneerra waan ta'eef guyyicha san waa'ee Phaawulos illee gaafsan gaddiinnee dubbanna Phaawulosii fi kattaanu jechuudha. Kabiraa waa'ee Yesuus Kiristoos irratti wal qabatee kun Yesuus hin ilaallatu jette keessaanuu jechuma ati Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 8 irratti eessallee garasillee adattu Waaqayyo abbaan jechuudha ilma isaati ati Waaqayyodha gaafa jedheeni itti ani ammotu Waaqayyoon kee ati ka sodaatte akkamitti Waaqayyo jedheeni ka'e an Waaqayyoo keeti jedhaanii ka jedhudha kati sodaatte no lachuu dhuga sababni isaa Kiristoos iyyuu maal jedheera gara Waaqayyoo kootiitii fi gara Waaqayyoo keessanii jedheera. Sababni isaa lafa kana irratti ergamoota gadi ta'e gaafa jedhu eeyyee abbaan Waaqayyoo isaati. Kanaaf clearly kan dubbate nama ta'e oduu jennee dubbannu garuu maal jedhan jalqabu lakkoofsa 8 irratti waa'ee ilmaa garuu teessoon kee yaa Waaqayyo jedheen. Ilmi ammoo maal jedheen aniif abbaan tokko jedhee dubbate. Tokkummaa akkamii ka jedhu itti dhufna garuu ergamoota keessaa eenyutu aniif abbaan tokko jedhe. Okay, Waaqayyotti amanaa anattis amanaa jedhe. Kabiraa akka itti amanamu kabiraan jiru. Kiristoos Waaqayyotti amana wangeela Yohaannis. Macaafa qulqulluu ragaa qabadhaa haga baasaa jedhu irratti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 irratti Kiristoos maal jedhe? Waaqayyotti amanaa anattis amanaa jedhe. Maal jennee itti amana? Karaa dhugaa jireenya isa gara abbaatti nama geessu isaan ala eenyullee gara abbaatti nama geessu kan hin dandeenye. Ka deemee dhufe lakkoofsa 2 irratti kan deemee iddoo nuuf qopheessu ka deebi'ee dhufee kan nuuf fudhatu jennee itti amanna. Okay baay'ee gaariidha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 maal jennee itti amannaa tokko haga jaha dubbifadhaa. Abbaanoo maal jedheen? Abbaanoo wangeela ergaa Yohaannis tokkoffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 23 dubbifadhaa. Ergaan nuti isinii barreessinu jira. Okay dhumattu tana in mul'isa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 ergaa Yohaannis tokkoffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 23 irraa yaada akkana jedhu jira. Kana amma kallattiidhaan isin dubbisa. Okay akkana jedha. Ilaalame abboomiin isaa kunis maqaa ilma koo Yesuus Kiristoositti amanaa akka abboomii inni kenneettis walii keessan jaalladhaa isa jedhudha jedha. Maqaa ilma koo Yesuus Kiristoositti amanaa ka jedhudha. Dubbiin adda obboleessi kiyya awwalis tarii warroota dhagaartan galliqimsitanii fudhachuu qabdan Yesuus ilma Waaqayyooti. Abbaan Waaqayyo jechuudha. Abbaan yoo isa amantan ta'e kan booda gaafii keessa walitti dhufna kana. Okay inni abbaan ilma kiyya isa amanaa gaafa jiru.
kun ilma koo isa an jaalladhuudha gaafa jedhu. Yoo inni isin yeroo shaada qabsiiftanillee yeroo kan jettan Yesuus ilma Waaqayyooti miti jedhi gaafa jettan mormituu Kiristoosii namni diina Kiristoosii ta'e sobduun faallaan Kiristoosii kana caalan jiru. Macaafni qulqulluun kan jedhu namni Yesuus ilma Waaqayyoo akka ta'e beekee barsiisee nama siif. Okay, tanallee daqiiqatti takkattiin qaba waan ta'eef isinitti agarsiisa warra laaluu barbaaddaniif. Ergaa Yohaannis 1:2 lakkoofsa 22 irraa macaafni qulqulluun akkas jedha obboloota koo. Ilaala. Kolfi fataa jedhe dhugaa Rabbi. Akkana isuma Yesuus kun Kiristoos yookiis masicha ta'uusaa ganu malee sobduun eenyure mormituun Kiristoosii inni abbaaf ilma ganu isa kana jedha. Inni abbaaf ilma ganu. Abbaaf ilma ganta taanaan ati mormituu Kiristoosiiti. Kanaaf Kiristoosiin hin jaallanna jechuun soba jechuudha. Soba. Inni udu'aan abbaa kooti jedhu. Abbaan koo dunni jedhu. Lakki abbaan qabdu. Abbaan kana ilmi kiyya hin jaalladhu jedhu. Lakki inni ilmaa miti. Mormituun kana caalan jira. Maal waa jaalalaa dhatteessa dhungatta ammachi hin jiru. Kana akkasii waa hundaafuu fayyinni jaalanne jibbinillee uduma qoolfinuu fayyinni Kiristoos Yesuusiin ala kabiraatiin hin jiru. Dubbii takka tarii booda tuquu barbaada. Xiiqii jette ilma ofiitti garaa jabaatee nama fayyisuudhaaf ilma isaa kenne xiiqii addaamitti hin qabanne. Addaamitti ka qabate xiiqii keessan ka ibiddaan nama gubu ka ibiddaan nama sodaachisu. Ka ilma isaa kenne xiiqii hin qabanne. Ilma kiyya kafalee ilma kiyya gatii isaa kafalchiisee isin fayyifadhaadha kun jaalala jechuun isa kana jedha macaafni qulqulluun. Ergaa Yohaannis 1:4 lakkoofsa 10 jaalala jechuun isa kana jedha. Ergaa Yohaannis 1 eebbifamaa. Okay. Daqiiqaa 5 kadhumaa qabdan ustaaz awwal daqiiqaa 5 dhumaa eegaluuf deemtanii. Ayyee. Rabbiin fakkaatti nu godhu waan jammarina achi garagalfadha. Akkan dabalamne gara akka kana mormii akkan taane boo yeroo biraatiif. Natti hima ugguu waan jedhe. Asirra laalaa deemaa akkas inshallah. Ayyee bismillah. Eeywa waan jedhe irratti miira keessee tibbeessoon xiqqoosiidha. Ilma ka jette haadha isaadhaa osoo nutti himtee gaarii Waaqayyo eessarraa akka dhalche. Ilma jechuun ka dhalcha wahiiti. Eessarraa akka dhalche osoo haadhallee himtee gaariidha. Haadhallee baruu barbaanna eega ilma qabaate. Nuti ilma jechuun macaafa keessa siibeetiin jira ragaa wajjin ilma jechuun hojjetaa jechuudha. Nama rabbiin filatee jechuudha malee ilma jechuun rabbiin nama hin dhalchu yaa aboo rabbiin tokkicha. Inni nama hin dhalchu haadha manaa hin qabu. Ilma jedhaa irra deebi'aatiin ooliin kana siimeetiin jira. An abbaa koof abbaa keessan gara abbaa koof abbaa keessan erga jedhe xumurame. Si galtee ilma jechuun Waaqayyo abbaa jechuun Yesuus ilma jechuun Yesuus filatama jechuun Waaqayyo abbaa jechuun guddisa isa nama uume jechuun malee hiika biraadhaan qabu. Ilma jedhaatiin ooluun maal bu'aa qaba. Dabalataanii waan ati dubbatte irratti biroota boqonnaa 1:8 akka jette achi gasiitee ammoo Waaqayyo gamoota isaatiin isaaf sagadaa jedhee jira. Eessatti akka jedhe booda naaf fidda gaafirra dhufa. Amma Isaayyaas boqonnaa 9 irratti waan dubbatte sanitti deebinaa jechuudha. Mucaan nuuf dhalateera ka jedhu wanni dubbate warri rakkina guddaa keessa turan garuu si'achi gadda keessa hin jiraatan inni duraan biyya Zaabiloonii fi biyya Neftaaleem gad deebise gara fuulduraatti garuu Galiilaa namoota Ormaa kan Yordaanis gama qarqara daandii galaana irra jiran sana hin kabajaa jedha. Galiilaa warra Ormaati saba Israa'el keessaa miti mucaan kun gaduuf. Mucaan daa'imni dhalatu jette kun Galiilaa warra Ormaa jedhe namoota Ormaa jechuun saba Israa'el kan hin ta'in jechuudha. Dabalataan ammas ammoo mucaan nuuf dhalateera jedhe ilmi nuuf kennameera jedhe mucaan kun Yesuus jette. Tayyee achi bira maal goota sitti babal'inni mootummaa isaatii fi nagaan isaa dhuma hin qabu jedhe. Yesuusaan nagaan hin dhufne jedhe. Mootummaa hin qabu jedha. Akkamitti Yesuus jetteetiin keessa ka jedhu. Dabalataan ammas ammoo Maatewos boqonnaa 10 lakkoofsa 34 irratti isin waan an lafarratti nagaa buusu dhufeen seeyina ani guraadee fiduudhaaf dhufe malee nagaa buusuuf hin dhufne. Okay. Ammas Yohaannis boqonnaa 6 irratti duratti si dubbiseetiin ture. Yohaannis boqonnaa 18 illee si dubbiseetiin ture jechuudha. Ammas Ermiyaas boqonnaa 36 lakkoofsa 30 irratti kanaafuu Waaqayyo waa'ee Yehooyaaqiim mootichaa Yahudaa akkana jedhe inni nama teessoo Daawit irra taa'u hin qabaatu jedhe. Ilmaan isaa keessa namni teessoo Daawit irra hin taa'u jedhe. Yesuus ammoo akka wannaa keessatti jechuudha. Eenyu kana Maatewos 1 irratti jirutti jechuudha. Yehooyaaqiim zarii isaa keessaa gad dhufe. Macaafa seenaa 1 boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irraa ilmaan Yoosiyaas inni hangafa Yohaanaan lammaffaa Yehooyaaqiim jedhaan.
ilma Yooyaaqimamu ilmi isaa Yehooyaakiinii fi ilma isaa Zedqiyaa jedhaan. Asitti Yehooyaaqimin ni gate Maatiyos beekaatiin gate. Ilma isaa dhakka kanan lakkaa'e abbaa isaallee lakkaa'e jidduu kanas Yehooyaaqimin gate. Sababni gateef ammoo beekama muudii nutti qabachuudhaaf. Teessoo Daawitirra Yesuus taa'uu hin danda'u akka macaafaatti jechuudha. Mootummaa qabachuu hin danda'u. Ammas ammoo ati ka fidde sanii Daani'el boqonnaa torbarra ka fidde suni Daani'el boqonnaa torbarratti yaa goobazii koo mootummaa dachii keessatti argamtuudha malee mootummaa samiitii miti mootummaa dachii keessatti dhuftuudha. Mee banneeti wajjin ilaallaa jechuudha. Daani'el boqonnaa torba xumura irratti jechuudha. Maal jedha xumura irratti? Maal jedha sirriitti ilaali. Bineensi afuraffaan kun jedhee erga geesseen booda inni waaqarraa waan hundaa olii mormuudhaaf qulqulloota isaa cunqursee yeroo murteeffameef seera irraa geeddaruuf yaala jedhe erga sanii hoo garuu dhaddachi ni taa'ama aangoos irraa fudhatame inni bara baraan guutumaan guututti ni barbadeeffama ergasii gooftummaan humni guddinni mootummoota guutummaa samii gaditti qulqulloota waaqa waan hundumaa oliitiif ni kennamu jedheen gooftummaan humni fi guddinni mootummoota guutummaa samii gaditti qulqulloota waaqa waan hundaa oliitiif ni kennamu jedhe namoota hedduuf kennamaa jedhe qulqulloota hedduudhaaf kennamaa jedhe mootummaan kun kan kenname eenyu samii gaditti jedha samii gaditti waaqa waan hundaa oliitiif ni kennamu samii gaditti qulqulloota warra kanaaf mootummaan kennamaa jedhe samii gaditti malee samii keessa waan dhaabatu qabu Yesuus ammoo mootummaan kun kan koo miti jedha ofirraa nama deebisuu hin dandeenye jechuudha kanaafuu Yesuus Kiristoos akkana ta'e jettee dubbachuun kan kee xiqqoo akka malee na gaddisiisee jira kan jedhu dabalataan ammas ammoo bakka takka irratti dhimma kenneetiin bira dabra Yesuus Kiristoos aangoo Yesuusii wajji aangoo Waaqayyoo wajji walqixaadhaa qabaa jettee kan dubbate jechuudha aangoo Waaqayyoo wajjin asirratti kan dubbate san inni utuma bifa waaqaatiin jiru walqixxummaa Waaqaa wajjin qabu akka waan irraa fudhatameetti lakkoofne jedhe walqixxummaa Waaqaa wajjin eessatti Yesuus Kiristoos ani Waaqaa wajji walqixa jedhee dubbate eessatti ani Waaqaa wajji walqixa jedhe eessa kaayee dhufee jedha akka waan irraa fudhate qooda kanaa inni bifa garbaa uffatee fakkaatti namaa fudhachuudhaaf duwwaaf godhee jedha gadi dhiisee dhufee jedha bira maal jechuudha isaa waaqummaan kun koofiyyaa wayitii moo yookaan kootii wayitii wanni dhiisanii bira gad dhufanii nama ta'anii ol deebi'anii fudhatanii maal jechuudha isaa waaqummaan rabbiin tokkicha inni samiif dachii inni uume atuu dubbatteetiin jirta inni hin jijjiiramu hin geeddaramu Rabbi deegan geeddaramne waaqni achirra gabbu'eetiin nama ta'e ol deebi'ee waaqa ta'a gabbu'eetiin nama ta'a olii gaggeeddarama takka waaqummaa dhiisee dhufe waaqummaa akkana godhee dhufe ulfinna dhiisee dhufe kun yaa abboo kun aqiidaa nabiyyootaati miti kun siigaltee aqiidaa nabiyyoota osoo hin taane yaada namoota dhuunfaati yaada Phaawulos dhiisii Yesuus irratti xiyyeeffadhu kanuma siin jedha wassalaamu alaikum. Okay, mashallah. Hundi isin lachuu ummataaf ibsuu barbaada jalqabarra daqiiqaa 15 yeroo lama fayyadamtanii eegas daqiiqaa 10 yeroo takka eegas daqiiqaa 5 yeroo lama fayyadamtanii mariin ardhaa kanaan goolamama mata dureen kun osoo kutaa lammaffaa qabaatee jedha san dura ammoo gaafiif deebii waan tibeessoo namni dura haasaa eegalesii waan ta'eef waan ani dubbatteerraa ustaaz awwal dura si haa gaafatanii kun yaada kiyya ustaaz awwal namni itti haasaa eegale waan tibeessu ta'eef gaafii gaafadha. Okay, osoo ammoo sila guyyaa lama ta'e dasna jedha waan Yesuus kun waa yaachisaa ta'eef jecha sila wantoota jiru dubbachuudhaaf yoo hayyamamaa ta'e. Gaafiif deebii dhaabnu akkas taanan? Yoo inni hayyamamaa ta'e gaafiif deebii dhiifneetti guyyaa lammaffaadhaa itti qabanna. So yeroo itti aanuuf akkam wayyaame maal jetta asirratti waan ustaaz awwal jedhan irratti? Muuti godheera no yeroo biraan barbaachisu amma barnoota dhiyeessina malee amma kana booda Gara caala wanti siin jedhu hin jiru. This is a clear nama dhaga'uu barbaadu jechuudha. Bifa galee ta'e mariin kana lammaffaan barbaachisu hin jiru. Asirratti gaafii dhiyeessi maal atillee mana kan keetii barsiisaatu oolta. Hadha garuu wal bira qabnee anis maal akka jedhu haadha geeffamuuf jenne waan ta'eef kana caalaa waa ammati jettu konseptii keellee argeera waan jirullee jira hin barsiifna malee amma kana booda kutaa lammaffaa asirratti kanarra kutaa lammaffaa kana godhee mari'adha. Okay, kana. Enggak, mal kalau ilmu wakati miti nanya tamballe, pak wam miti nanya kan mana mau kalau masih injek. Was dan data barat. Dua kartu ganafe. Wanto itu kasih lah kartu raj. Amon. Injera. Lah, maksudnya. Wanto kartu jir tak, wani kartu jir abar. Wanto wan ilmu mati wal kabate. Wanto itu hafe usul gay. Mari lama pada usul kabate dah sendiri. No, akka wan beraka sumbetu, wanti beraka jo. Akka wan beraka.
Rakkoon qabu matuure maqaa kutaa lammaffaa. Maal gana Mikaa'el faa kajettullee ari jira baay'ee ta'ee jira. Saara isa itti dabalaasi fudhadhaa kun hin gaaba qabu bu'uura himma waan. Okay, asumaan gara gaafii deebii deemnee. Ijoo god an by the way dhugaa Gara gaafii taa deeminu. Wayitti seenu ammiira keessa seenu aniin firii enjoy godhaati kan dubbataan akkasuma fudhadhuuti gaafii daqiiqamee kana gaafadhu akkasuma kolfaa gaafadhu. Ni no kolfaa miti akka naannoo inni moo kolfaan. No wanta jireenya akkasi suuta jedhanii bifa yoo fuulli ife keessa seena yoo hin taane hin seenu. Eeshi. Qofa ol gaafatu dandeettu anatu gaafii sadi qofa ol gaafatu dandeettu. Akka exactly gaafii sadi na gaafadhu gaafii sadi walii gala kanarratti bikkoo sa'aatiin beektaa sa'aatii 5 fi daqiiqaa 7 ta'e oduma dhiyeessu ammallee deeme anyway gaafii sadi deebisaa gaafii sadi na gaafadha gaafii sadi sin gaafadha illee. Ayyee toleen gaafanna. Tibbeessoo gaafiin tokko faadhaa Yesuus Kiristoosii osoo nama hin ta'in dura maal ture? Waaqummaa akka abbaa qabu ilma waaqaa ture. Ilma hogguu jettu maa? Inni dhalchee moo ilma dhalate wayiiti moo akkam? Ilma abbaarraa dhalate Qolaasiyaas 1:15 irratti uumama hundumaa dura dhalate kan jedhu uumama hundumaa dura dhalate. Dhalate kan jiru afaan Oromoo san qofa qaba malee atuu ni beekta hin jiru kaaka jedhu. First born Ingiliffa barbaadde dek first born of every creature jedha Ingiliffillee. Maal jechuudha ree akkas jechuun? The first born jechuun the only begotten. Eshi pauzii naa gootaa sin mul'isa. Monogenes jedha. Monogenes jechuun the first born the only begotten jechuudha. Yes. Ingabaabsin. Yesuus Kiristoos uumama hundumaa dura dhalate wagguu jettu maal Yaaqoob illee dura dhalannee jedha Waaqayyo dura nu dhalchee jedha. Jechumaatti jettee kana fayyadama. Akkasiin jedhe Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyo ture wagguu jettu Waaqayyoo fi ilma Waaqayyootu wal bira ture duraan. Kome daqiiqaan lakkaa jira moo nuu qabda moo daqiiqaa achi socho'aa hin jiru daqiiqaan. Daqiiqaan lakkaa jiru afaan irra walii deebisaa ta'a. Daqiiqaadhaan immoo gaafii sadii jettee bara akkanumatti dhiifte. Okay gaafii sadii gaafii kana cadhiftee wal jala harkisaa oolta moo deebisee amma mee kana gaafatte jechuudha. Akkasi gaafattee takkatti gaafattee akkas deemta gaafii takka. Takkaan si gaafattee takka na gaafattee erga san illee wal gaafanna kaa. Akkoo tokko si ameeqa si deebisaree tokko kan na gaafattee ilma waaqaati naan jettee ilma eenyu abbaarra dhalate jette eeyyesiin jedhe amma kana caalaa isuma irra qorqoraa deemtaa. Akkasii miti. Maal jechuudha san? Isin gaafadhaa geessaatti akkas godha basa afaan. Eeyyee gaafii kan kee gaafadhu xumuri gaafii kan kee gaafattee xumurteetta deebisii deebiseera ilma waaqaati na gaafa jettu maal jechu jennaan isarraa ka dhalatee siin jedhe si deebise. Isarraa dhalatee jechuun maal ustaaz rabbii isaamee isin jidduudhaan billahi alaikum. Isarraa ka dhalatee jechuun maal jechuu isarraa muramee bahe jechuun moo isarraa qoodame jechuudha moo Waaqayyoo haadharraa dhalchee jechuudha. Kanuma si gaafadhe. Na dhaggeeffadhu abbaa irraa dhalate jedhe the only begotten monogenes jechuun kun baay'ee gaafii lammaffaa kan mana gaafatattu kun kan mana gaafatattu gaafii lammaffaa gaafiin jalqabaa gaafii lammaffaa wait gaafii daqiiqaan ta'uu qaba si jammar. Kan si gaafachuu jiru maal ture si gaafadhe malee waan biraatti miti. Abbaa irraa jettu haadha warraa irraa dhalchee moo ofirraa muree baasee siin jedhe malee. Monogenes jechuun isa keessaa bahe haadha manaa hin barbaachisu waan tokko hin barbaachisu kun hin barbaachisu. Sababni isaa Waaqayyo ilma godhachuudhaaf yoo haadha manaa ka barbaachisu ta'e you are limiting Waaqayyo. Indalee jechuudha. Maali? Indalee jechuudha ree. Abbaa irraa dhalate abbaa irraa sabistansii abbaati jechuudha Kiristoos waaqummaa akka abbaa ka qabu gaafa jennu hundumaa jechuudha. Indalee jennee haa qabannu akka jette kanatti. Ati akka barbaadde qabadhu abbaa irraa kan dhalate uumama hundumaa dura abbaa irraa dhalate uumamee sunis indalee jechuudha moo indalchee jechuudha lamaan kana malee jira ilma jechuun ilma beekate walguu jettu jecha kana ofume dhalate jecha macaa qulqulluuti kan afaan nan kaa'in ka waan macaa qulqulluu si deebisee miti afaan nan kaa'in gaafii lama faddar maal jechuudha ree situ jedhee bar dhalate naan jette dhalate wagguu jettu an sammuu kee keessa ka jiru dhalate jechuudha lal bulluq jedhee gabbu'e jechuudha an kabee sun akka keeti sun qoosaa no qoosaa biraa keessa hin galiin gaafii na gaafatti abbicha dhalatee siin jedhee bakka period abbichatti dhalate abbaa irraa dhalate abbichatti ka jedhu monogenes ingiliffadha naan jette ture ingiliffisaa monogenes jedha jechi giriikiisa argite monogenes jechuun the same substance jechuudha akkas gaafii itti darbi jechuun maal afaan Oromoo filattee mi'aata kundattu
لا يوسون دبرين ما أول. قافي توكو يسنغافا قافي توكو رجران ما توري رجران إلا ركني كان ما كان توري رجران no this is a problem كان ركني جرو كان مال جت يوك دقيقة والقافتو نورا توري قافي توكو جوانا قافت ديبي أن سيدي بسو رجاجي إنا قافت رجا سيدي سمير بيرد سون مچاف كولاري مچاف دولو ديميتر Gaafii Ragaa singaafan ne barane wala singaafan de jecha singaafan de hiika jecha. Hold on. Look, hold on. Ustaz Arab. Gaafii yeroo na gaafate. sa'aatiin jedhu mateera dhaabe. Laali deebisteef tabakkaati deebii ka'e waan jedhaman deebisteef. Ustaza waliin waan barbaadillee haa deebisuuti. Ayyee tole. Tole. Singalle. Tole. Amma Naaf hin galle tole ayyee. harka qabaa deemuu dandeetta gaafadhu. Deemu gaafadhu tibeessu. Tole. Okay. Daqiiqaa lama ayyee akkasitti buufaaye. Tibeessu gaafadhu. Haga daqiiqaa kana hunda turtee daqiiqaa lama jettaa daqiiqaa lamatti. Akkasiin What's tibeessu. going on? Gingilchaa tibeessu. Tole akka barbaadde gaafadhu ati an ustaaz Araabtu akkasi qabaa jiran jeeti ka ustaaz Araab qabaa jiran tun hangalanii fi gaafadhu akka hundattu. Ustaaz isinii galcha eegaa. Gaafii gaafattaniif ta'anii deebii yeroo inni eegalu ragaa naa kenni jechuu ni dandeettan daqiiqaa lamii keessa. Yes. Innis daqiiqaa gaafii isin gaafatee daqiiqaa lamii keessa yeroo isin deebisan jidduudhaan ragaa naa kenna akkana eegsisu gaafattan. Kana waan ta'eef itti fufi gaafii keetti deessu. Okay, barsiisa Yesuus ni fudhattaa? Barsiisa Yesuus ni fudhattaa? Ni fudhadha qulqulluu kakaraa qulqullinnaatiin na bira gahe. Okay, barsiisa Yesuus Kiristoosii ni fudhatta. Gaafii barsiisa Kiristoosii ni fudhadhaa jedheera. Akkaan sirriitti fudhadha. An kakaraa qulqullinnaatiin na bira gahe fudhadha. Dhageeffadhaa. Barsiisa Yesuus Kiristoosii ni fudhattaa eeyyee ni fudhadhaa jetteetta. Akkasimi? Ni fudhadha karaa qulqullinnaatiin na bira geenyaa ni fudhadhaa siin jedhe. Karaa qulqulluu kana eessa argatta? Karaa qulqulluu kana keessa eessa jira? Karaa qulqulluun barnoota Kiristoos itti fudhattu kun eessarraa fudhatta? Karaa qulqulluu inni barsiise kana. Rabbi samiif dachee uume. Eessarraa fudhatta? Macaafa qulqulluurraa fudhatta moo quraanarraa fudhatta moo waan biraa wayii ka biraa bakka jiru fudhatta? Macaafni qulqulluu jedhamu hin jiru kun. Macaafni qulqulluu jedhamu kiristaana bira hin jiru. Inni kun kiristaanuma itti moggaase malee macaafni qulqulluu jedhamu hin jiru quraanarraa fudhadhaan. Maaliif jennaan rabbi biraa dhufe waan ta'eef kitaabni ammoo rabbi biraan dhufne ergaalee Phaawulos akkuma ati dubbisaa oolte ergaalee ebaluu kan jedhamu malee quraanarraa fudhadha. Naa deebi'e pereed naa deebi'eera. Sa'aatii dhaaburee. Itti dhaabe rakkina qabu itti fufeet gaafii hangi. Sababa sa'aatiin keessanii gaafadha. Dhageeffadhaa. Okay, lammaffaadha. Waaqayyo meeqa tibbeessoo? Waaqi tokko. Yesuusoo? Ilma Waaqayyooti. Inni ilmummaa waaqummaa qaba inni? Exactly 100%. Meeqa reessaa walitti? Abbaaf ilma. Sabistansiidha gaasii dubbataa. Sabistansiidha. Naa dhageeffadhu. Sabistansii tokkocha jechuudha. Abbaan waaqa tokkocha ilma waaqa abbaati. Sabistansii garagaraati miti. Kanaaf waaqa tokkocha gaafa siin jedhu abbaadha. Abbaan ilma tokkocha qaba. Ilma tokkocha kana kenne jechuudha. Waaqummaa akka abbaa kan qabu. Meeqa isaan jedhee warri waaqummaa lama qaban kun meeqa isaan lakkoofsaan? Na dhageeffadhu. Waaqummaadha kati na gaafatte. Waaqummaan tokko waaqni tokkocha jira. Abbaan ilma qabaa. Ilma waaqummaa akkasaa qabu. Ilma kana dabarsee nuuf kenne jechuudha. Kanaaf Kiristoos eenyuu gaafii jedhu na gaafatte ilma waaqa jiraataati. Ilma wajjin meeqa ree abbaaf ilmi? By the way, gaafii irra dabalaa gadhiisa deemtee gaafataatti. Irra dabree jira dhiisee jira. Xumurta ishii. Kaansel godheera. Okay, Tibeessu gaafadhu. Gaafii tokko na gaafadhu xumurarra gaafii si gaafadha. Gaafadhu tibeessu. Gaafii kan kee na gaafattamaa rakkina qaba ree. Gaafii mana gaafattu na gaafattamaa gaafii tokkotti qabdaa tokkotti masaan na gaafatta wanti haaroftii waa sii dabalamu jira. Tibeessu gaafadhu. Gaafii biraa. Rakkina qabu. Rakkina qabu. Deem gaafadhu. Okay, rakkina qabu itti fufa. Taraan kee Itti fufa. Egaa qabsee jechuu barbaadeeti. Okay, akka ati jedhaattutti Isaa jechuun Yesuus isa macaafa qulqulluuti jedhaatta. Akkasitti akka amma sirraa dhaga'u jechuudha. Isaa jechuun Yesuus isa macaafa qulqulluuti jetteetti. Isaa jechuun maal jechuu hiikkaan isaa? Isaa jechuun maqaadha. Maqaan kan qabu uumaa? Maqaan afaan sanitti deebi'uu nu barbaachisa.
afaan musanii nuyi isaa jechuun maal jechuun? Afaan san barannee itti deebina. Afaan Aramaayikii fa'aa barannee. Beektaa? Ayyii soo gara kida qabu. Okay. Isaa eessa dhalate? Inni eessa dhalate? Naasiraa. Naasiraan maali? Oromoffaan meeretti? Kan macaafa keessa Naaziriitti jedhamtu san. Aha. Isaan keessa illee Naaziriitti dhalate? Eeywa Naaziriitti dhalate. Naaziriitti jedhanii hin jala keessa. Naaziriitti ishii walii agarru ishii Naaziriitti ma dhalate? Naaziriitti inni keessa specifically bakki inni dhalate maali inni bakki inni itti dhalate? Bar Naasiraan isiinuu magaalaa xiqqoodhaa bar Galiilaa keessa jirti. Beeka rakkina qabu. Isa ragaa sin gaafadhu bakki sun eessa dhalate? Specifically eessa dhalate? Bakki inni itti dhalate kun maali? Naasiraa siin jedhee jiraami Naasiraa keessa dhalate. Okay, kanaaf obboloota koo kan macaafa qulqulluu foonaa walitti dhalate. Kan quraana keessaa eessa dhalate? Ka quraana keessaadhaa alhamdulillahi rabbil aalamiin muka timiraa jalatti rabbiin kabajeeni bishaan burqiseesee fi Tole, waliigal. Kanaaf isaan waliigal. Muka timiraa jalatti rabbiin isaaf jecha muka timiraa firee baasee fi akkasitti dhalchiise jechuudha. Naagel, kanaaf obboloonni asii hubachuu qabdan Kiristoos inni macaafa qulqulluutii fi isaan inni quraana keessaa garagara seenaan isaa akka garagaraatti ibsameera. Tokkocha ta'uu danda'a. Rakkina qabu. Bakki itti dhalate garagara. Keessantu dogongoraadha malee inni garagaraadha miti. Waliigal haa ta'u kennallee haa dogongoru. Haa gongoru. Siif kennatu dogongoru. Anaaf keessantu dogongoru. Kanaaf garagara jechuudha. Siif kenna dogongoru. Keenya dogongora hin qabu. Anaaf keetu dogongora. Kanaaf dhumatu. Falli yeroo biraati. Gaafii xumuraati. Okay. Gaafadha sodoba. Gaafii si gaafadha. Ani waan irratti xiyyeeffadheettuman si gaafadha. Yesuus Kiristoos eessatti dhalate dibbeessoo? Foonaa horii keessatti jedhamne biyya kamitti dhalate? Biyya gad dhaabbataa biyya kamitti dhalate? Naazireet. Maatewos faati maaliif Beetelheem jedhee? Beetaalheem jechuun achuma maa? Achii miti. Joogiraafiin beektu mooti? Beetelheem jechuun durfa garbiyyaa jedhanii kun Galiilaan ammoo bahararra jirti tun ammoo garana jirti. Joogiraafiin beektu mooti? Hin beeku kan macaafa qulqulluu tokko jechuudha. Joogiraafii amma galaanii kan macaafa qulqulluuti amma joogiraafii na barsiisaan jirtu bar joogiraafii miti gaafiin na gaafattan deebii isinii deebisee Beetaalheem. Macaafni qulqulluun joogiraafiin beeku moo maaf joogiraafiin? Naaziriitii keessaa gaariin jecha macaafa qulqulluu suuta jedhe jecha macaafa qulqulluu irratti xiyyeeffannaadhaan laalaatti kan deebinu jechuudha. Jecha macaafa qulqulluuti kan sii deebise jecha macaafa qulqulluuti. Kanaafuu amma geessinee jira amma Yesuus lama qabdanii jechuudha waliigalatti ka Beetelheemii fi ka Galiilaa jennee. Beetaalheem jechuun Yihuudama keessa akka argamudha. Yihuudama keessatti argama. Isum tokkochuma kan macaafa qulqulluu ati akka barbaade onna jedhi ishiitti. Tokko miti. Joogiraafii deebiitti ilaali yaa tibbeessu joogiraafii Filisxeem deebiitti ilaali. Beetelheem Ordonitti aanti gara Yordaanusiiti. Galiilaan ammoo gara Baharaa. Lafti itti dhalatee fi iddoo itti guddateedha. Dubbii kana waa adda baasuu qabdu. Jechoonni fayyadaman kunniin kun iddoo itti dhalatee kun iddoo itti guddateen ibsame. Jechoota macaafa qulqulluu jechuudha. Kanaaf. Akkasiin jedhu macaafni eessatti akka guddatee bakka wanna jedheen jedhuuti. Hayya amma kana geessinee jirra. Yesuus lama ta'eetiin jira atillee lama jedhi qabadhu akka macaafaatitti ka Beetelheemiif ka Galiilaa jennu gaafiiti kan keetti fufe. Okay, gaafiin xumuraa. Yesuus akka macaafa qulqulluutti barnoota Kiristoosiin fudhadha jettee dubbifteetta. Barnoota Kiristoosiin fudhadha jette. Akka macaafa qulqulluutti Yesuus jireenya bara baraa kennaa jedha macaafa qulqulluu keessatti. Kana hin fudhattu jedhee yaada. Hin fudhatta hin fudhattu. Hin fudhadha bareechee fudhadha. Jireenya bara baraa kan inni kennu. Okay, baay'ee gaariidha. Yesuus jireenya bara baraa. Kan fudhadhanaan jedhi kaa. Walii galma baqaan fudhadhanaan jette waa ragaa si gaafadhe moo? Ayya xiqqishuma na gaafadhu ka ragaan waan xiqqoo si waan si ibsa. Hin gaafadhu. Ragaa si hin gaafadhu. Bakka jireenya bara baraa. Waa si ibsa dirqama waa si ibsu. Womaa naa ibsin. Dirqama waa si ibsu. Womaa annaa ibsi. Gaafii anas si gaafadhe. Yeroo takka waa ibsa erga jedheetiin dhoowwin kaa maal taate? No, an si gaafadhe gara gaafii biraa darbaka. An si gaafadhe ka si gaafate. Na gaafatteeti gaafii kana si ibsa yeroo takka naaf. Wee ragaa si gaafadhe. Isin lachuu miti godhame. Yaa tibbeessu yeroo takka naaf obsi waa ibsuudhaaf naaf obsi.
ما ناوس وقول سنجد ما في سكرت جرامسا يوحنس بقولنا كل تربة لكو سدير رتي جريني برابرا سواك أيو ستوك كيس سدوكا يسوع كريستوس إن إساتير كتاس بيكون إساني جريني برابرا كان يسوع كأنه سكانا واقع يتوك جاته يسوع ينرجع ما جتشو جريني برابرا كان جرا مسكانا كابت لهم بيجو جريني برابرا تسين يسوع جريني جنة كنا جريني برابرا جريني برابرا إسنيف كنا جريمالي جريني برابرا تسينجسا Anggaafin si gaafadhe Yesuus jireenya bara baraa sii kenna kana amantaa jennaa jette. Jireenya bara baraa inni kennu isa kanaa siin jedhe. Rabbi tokko jechuudha Yesuus hin argamaa jechuudha. Ustaz xumuree bakkaan. An xumuree gaafii. Sagaleen kee dhagamaa. Dhiifama wajjin bakka kanatti Ustaz Arab yoo naa fayyamtan. An xumureera. Ati xumuree rakkoon qabdu kan yeroo takka tibbeessu. Bakka eega xumuree gaafilee xumureerra amma ibsilleen barbaachisu. La gaafii miti gaafii si gaafachuudhaa miti yeroo takka. No rakkina hin qabu. No akka isin hin baafne. Daqiiqama takka qofa. No. Daqiiqama takka qofa daqiiqaa takka qofa naa kenna. Dhiifama wajjin. La daqiiqama takka qofa naa kenna dhiifama wajjin. Tibbeessoo. Wayyee. Sagaleen kee dhagamu laali. La hin baasiin tibbeessoo yeroo takka adaraa kan kee. Ani sin baase takkatti qofa kennuu barbaadaani. Kadhuma yoo Ustaz Arab. Si dhageeffadha maal taatan akka ijoollee tokko maal. Yeroo takka tibbeessoo yeroo takka mee. Daqiiqama takka qofa naa daqiiqaa takka mi sekendii takka naa kenna. Sekendii soddoma naa kenna. Si baase. Dhagamu sagaleen kee. Tibbeessoo maal taate? Ayyee. Daqiiqa takka naa kenna jedhee kadhadhee si baasee dheetiin deema isaa mucaan maal ta'e. Asitti bakka kana bakki inni gaafa jireenyi bara maal jedhaa akka inni warra isaaf kennite hundaaf jireenya bara baraa kennuuf nama hunda irratti taayitaa isaaf kenniteer taati jedhee jireenyi bara baraas maalidha jedha jireenyi bara baraas kana maal kan jedhudha sirriitti ilaala asitti sirriitti ilaala ayyee jireenyi bara baraas kana innis kamiin innis akka isaan si waaqa dhugaa tokkichaa fi Yesuus Kiristoos isa ati ergite sana beekaniif jireenyi bara baraa isa kana Yesuus hin ergamaa ta'uu beeku Rabbiin tokko jechuu beeku jireenyi bara baraa kennamu isa kana malee jannata kan kennu isaadhaa miti ayyee geessee jira maaliif maal ta'e isaa mucaan Akka tibbeessoon bahee seera gaafatti yeroo gaafii gaafate yeroo sin deebistan daqiiqaa lamii keessaan akka isin fixxanii eeguun dirqama sarara ture. Kanaafuu hin barbaadu jedhee okko inshaallah billa toofiq maaf simat dhaabnaa mana keessanii wal geenna inshaallah mana keessan turaasin hin dhufa. Akkanumatti xiqqoosii akkanumatti yeroo takkame yoo asirraa buutanii manina rabbashaa isinii galtee akkanumatti as baate haasawa xiqqoosii. Maal ta'e isaa gurbaan? Hayyee bismillah. Hayyee as baa Ustaaz Arab daqiiqa maal qabdanii miti mucaan maal ta'e isaa naguma qaba. Tibbeessoon halkan tullee deemee inni abbaa ijoolleetti. Abbaa ijoollee maal nuti ijoollee kan hin qabne taa'u jirra nuti warraa inuma qabna. Okay, takkitti telefoonni ho'aa jira dhaamsee bahuu qaban egaa akkasumatti ho'aa jira telefoonni. Hin baay'ina yoo isin baatan na rabbasha interneen waan na rabbasha interneen na rabbasha. Okay. Yaa marii bareedaa maashaallah. Qohaa mees oo yaada suuratti hin kennini yoo yaada kire kennitanillee gaariidha xiqqoo si waa barsiisuu barbaadeeti waan gabaabaa jechuudha. Wantoota inni dubbate keessa jechuudha. Mee Waaqayyo eessa jira? Waaqayyo fakkaattii qaba jenneetiin ilaallu. Macaafa keessatti Waaqayyo fakkaattii hin qabu. Fakkaattii Waaqayyo ittiin uumamee jedhee kan inni dubbataatiin ture. Seera boqonnaa 9:14 irratti yoo kana achi ani amma dha'icha koo hunda sitti qondaaltota keetii fi saba keetti nan erga. Kunis akka ati akka Waaqni akka koo lafa hundarra hin jirre beektuufi jedha. Waaqni akka koo akka hin jirre amma samu maal jedha asitti Ermiyaas boqonnaa 10:6 yaa Waaqayyo kan akka keetii tokkoyyuu hin jiru ati guddaadha maqaan kee humna guddaa qabaa jedha Waaqayyoon kan fakkaatu tokkollee hin jiru a'uudhu billah ammas Isaayyaas boqonnaa 40:18 yoos Waaqa eenyutti fakkeessitu fakkii kam wajjin isa wal bira qabduu jedha Rabbiin namni fakkaatu hin jiru yaa jara keenya Ermiyaas boqonnaa 10:10 Waaqayyo garuu Waaqa dhugaati inni Waaqa jiraataa mootii bara baraati yeroo inni dheekkamutti laftiin hollatti jedha Yesuus Kiristoos ammoo ajjeesaniitu lafti homaan dubbanne ilma isaa tokkicha akka hoolaatti kennanii nuun jedhan jirri a'uudhu billahi minash shaitaanir rajiim Anbaaqoom raajichaa boqonnaa 1:12 irratti yaa Waaqayyo ati bara baraa jalqabdee jirta miti yaa Waaqa koo yaa qulqulluu koo ati gonkumaa hin duutuu jedha ati gonkumaa hin duutu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala hin du'u Rabbiin hin du'u faarfannaa 121 dhuguma inni Israa'el eegu hin mugu rafuusii jedha
Okay. Ammas dabalataan Ermiyaas boqonnaa 49 irratti lakkoofsa 19 ani akkuma leencaa bosona Yordaanus ba'ee gara lafa dheedaa gabbataa dhufu tokko dafee Edoomin biyya isheetii nan ari'a. Filatamaan ani waan kanaaf muudu eenyu kan akka koo eenyu jedha. Eenyutus nam morkuu danda'a. Tiksee akkamitti fuula koo dura dhaabbachuu danda'a jedha. Kan akka koo eenyu jedhee Rabbiin dubbata. Eenyulleen kan Rabbiin fakkaatu hin jiru jechuudha. Ermiyaas boqonnaa 32 lakkoofsa 27 ani Waaqayyo Waaqa nama hundaati wanni ani hin dandeenye tokko illee hin jiru jedha. Yesuus Kiristoos ammoo ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhee dubbataa jechuudha. Faarfannaa 22 lakkoofsa 8 akkas jedha. Inni Waaqayyo amanata inni Waaqayyoon amanata mee Waaqayyo isa haa oolchu kaa. Inni waan isatti gammaduuf isa haa oolchu. Ati garuu gadaamessa keessaa na baaftee harma haadha kootii irratti situ nagaas na eege jedheetiin dubbataa jechuudha. Kana maleellee ka duuba baay'eetu dubbatama. Macaafa keessatti Waaqayyo fakkaatee takka illee hin qabu Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa jechuudha. Dabalataan macaafa keessatti faarfannaa 68 eessa jira kan jedhu Waaqayyo gubbaa jira takkaa gabbu'eetiin nama hin ta'u yaa jira keenya. Takkaa Rabbiin gabbu'ee nama hin ta'u. Faarfannaa 68 lakkoofsa 8 irratti fuula Waaqaa Waaqa Siinaa duratti fuula Waaqaa Waaqa Israa'el duratti lafti ni raafamte samiiwwan bokkaa roobsan jedha. Fuula Waaqaa erga sanitti bufee maal jedha faarfannaa 33 irratti ammoo Waaqayyo samii irraa gadi ilaala. Eessa jira Waaqayyo? Samii irraa gadi ilaala. Inni teessoo irra taa'ee warra lafarra jiraatan hunda gadi ilaalaa jedha. Teessoo irra taa'ee Rabbiin asii ol jira jedheetiin dubbataa jechuudha. Faarfannaa boqonnaa Faarfannaa 300 lakkoofsa 19 irratti Waaqayyo teessoo isaa samii keessa dhaabbateera. Mootummaan isaas waa hunda bulchaa jedha. Argu jirtanii miti isaa? Samii irra dhaabbateera teessoo isaa jedheetiin dubbata. Faarfannaa 300 dubbifnee jira. Faarfannaa 313 lakkoofsa 4 irraa Waaqayyo saba hundaa ol jira. Hundumaa ol jira. Ulfinni isaa samiiwwanii ol. Kan akka Waaqayyo Waaqa keenyaa isa gubboo teessoo isaarra taa'u sanaa eenyu? Namni Rabbiin fakkaatu eenyu? Eenyulleen hin jiru. Namni Rabbiin fakkaatu jedhee dubbataa jechuudha. Dabalataan ammas ammoo akkana jedhee dubbata mootota tokkoffaa boqonnaa 8 irratti jechuudha. Yaa Waaqayyo Waaqa Israa'el jedhee eegasanii lakkoofsa 27 irratti garuu dhugumaan Waaqni lafa irra ni jiraata? Lafa irra hin jiraatu Rabbiin. Samiiwwan samii oliiyyuu si baachuu hin danda'an. Yoos manni qulqullummaa kan ani ijaare kun hammam haa xinnaa ture jedha. Samiinuu si baachuu hin dandeessu jedha Rabbiin. Samii oliiyyuu Rabbiin uumamni tokko si baachuu hin danda'u. Lafarra hin jiraatu jechuudha. Isin galtee lafarra hin jiraatu Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Lafarra hin jiraatu Rabbiin. Kanaafuu lafarra eegan jiraanne Waaqni gabbu'ee Waaqni guddaan kun gabbu'eetiin nama ta'ee walaa minaamina ta'ee kan jedhamu kun hin sawwarama. Hin taati dubbiin kun hin taatu. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala tokkicha isa malee Waaqni biraadhaa kan jiru. Timaatos tokkoffaa boqonnaa tokko eegaa mootii barabaraa isa hin duune isa jatti mul'anne Waaqa tokkicha sanaaf barabaraan hamma barabaraatti ulfinnii fi galanni haa ta'u jedha Waaqa tokkicha. Waaqa tokkicha sanaaf ammas dabalataani hojii ergamoota boqonnaa 17 Waaqni bara wallaalummaa durii hin ilaalu jedhee ture gubbaarratti maal jedha akkuma beektonni keessan tokko nu ilmaan isaatii jedhan sana nu isa keessa jiraanna isa keessa sochoona eenyummaan keenyallee isa keessatti qabannaati jedhee dubbata. Jalqaba irratti maal jedha Waaqni addunyaa fi waan ishee keessa jiru hunda uume sun gooftaa samiitii fi lafaati. Inni mana qulqullummaa kan harka namaatiin hojjetame keessa hin jiraatu jedha. Waan harki namaa hojjette keessa hin jiraatu jedha. Isin galtee kanaafuu Waaqayyo tokkicha samiif dachii uume jechuudha. Timaatos tokkoffaa boqonnaa 6 lakkoofsa 15 Waaqni eebbifamaa fi bulchaan tokkichi mootiin moototaa fi gooftaan gooftota yeroo isaatti waan kana ni mul'isa. Kan hin duune isa qofa. Innis ifa namni tokkoyyuu itti dhiyaachuu hin dandeenye keessa jiraata. Eenyullee isa hin argine isa arguus hin danda'u jedha. Laa ilaaha illallah. Rabbiin tokkicha yaa jara keenya. Asitti isa jennaa deemna. Egaa Waaqni lafarra jiraachuu hin dandeenye, wanti tokko isa baachuu hin dandeenye, gadaamessi Maariyaam akkamii baate sanillee ibsatti kenname. Eeywa kuni Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa yaa jara keenya Rabbiin mana keessa iyyuu hin jiraatu erga jedheeti. Gadaamessi ammoo Maariyaam Waaqa baate jechuun hin danda'amu. Waaqni tokkichaa jedha macaafa keessatti Timaatos tokkoffaa boqonnaa 2. Waaqni tokkicha Waaqaa fi nama gidduu ammoo giddu galeessa tokkotu jira innis Kiristoos Yesuus isa nama ta'eedha nama. Yesuus Kiristoos ammoo nama malee Waaqa tokkicha sanaa miti jechuudha. Roomee boqonnaa 1 irratti maal jedhame sirriitti ilaalaa bakka jiran
Roome boqonnaa tokko irratti dheekkamsi waaqaa waaqa malee jiraachuu fi hammina namoota hundumaa irratti samii irra ni mul'ata. Namoonni kunniin hammina isaaniitiin dhugaa ukkaamsu jedhee erga sana ammoo amalli waaqaa kan hin mul'anne jechuunis humni isaa kan bara baraatii fi waaqummaa isaa uumama addunyaatti jalqabee wantoota uumaman irraa ifatti mul'ataati. Kanaafuu isaa waan qabatan hin qabani jedhe. Isaan yoo waaqa beekanillee akka waaqummaa isaatti ulfina hin kennineef galatas hin galchineef jedhee eega sani ulfina waaqa hin duunes nama du'utti. Ulfina waaqan duunes nama du'utti. A'uudhu billah. Simbiratti horii miilla afurittis akkasumas uumawwan lafarra lo'anitti fakkeessuudhaan geeddaranii jedha. Warri waaqa tolfamu waaqessan ulfina waaqan duune nama du'utti jedha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala nama du'u godhanii lafa kaa'an. Kun waan rabbi biratti jibbamaadhaati malee ta'u waan sirriidhaati miti. Efesoon boqonnaa 4:6 waaqaa fi abbaa waan hundaa inni waan hundaa ol ta'e kan waa hunda keessatti hojjetuu fi kan waa hunda keessa jiru tokkichaatu jira jedha. Tokkichaatu jira jedhee dubbata. Keeyeta amma ulfina waaqaa namatti fakkeessanii nama duutti fakkeessan kan jedhu keeyeta amma san irra deebisa. Eeywa ulfina akkana jedha Roomee boqonnaa tokko irratti jira beekadha. Ulfina waaqa hin duunes nama du'utti jedha. Nama du'utti simbiratti horii miilla afuritti akkasumas uumawwan lafarra lo'anitti fakkeessuudhaan geeddaranii jedha. Kanaafuu waaqni akka isaan dhagna walii isaanii salphisanii fi hawwii garaa isaanii hamaadhaan dabarsee xuraa'ummatti isaan kennee jedha. Sagaagalummaa akka isaan dalagaawwan isaan godheef kana jedha. Subhaanallah. Hatta Phaawulos mataan isaatu akka isaan yaadan kanaadhaa miti jechuudha. Dabalataan waan inni dubbate keessa waan tokko qofa irratti deebii kennee erga sanii dhiisa. Waan inni dubbate keessa jechuudha. Waaqayyo jedhamuu isaadhaa ka jedheetiin dubbate isaa Waaqayyo jedhamee wagguu dubbatame Waaqayyo jedhamuun isaadhaa kuni waaqa nama godha? Laa. Fakkeenyaaf amma mee aslaala macaafa kan. Macaafa harfannaa boqonnaa 82 maal jedha? Waaqayyo walgahii waaqaa keessa hin dhaabbataa jedha. Waaqayyoolii gidduuttis inni firdiin dabarsaa jedha. Waaqayyo walgahii waaqaa keessan dhaabata waaqayyoolii gidduuttis inni firdiin dabarsa. Ka waaqayyoolii jedhamu kun eenyu? Abbootii firdiitii jechuudha. Dabalataan seera ba'uu boqonnaa 22 lakkoofsa 8 irratti yoo hattuun sun hin argamin garuu abbaan manaa sanaa akka mi'a nama kaanii tuqee fi akka hin tuqin mirkaneessuuf fuula abbootiif murtii duratti haa dhiyeeffamuu jedha. Anni kun akkana jedhaami. Macaafni isin harkaa qabdan ammoo fuula waaqa duratti haa dhiyeeffamuu jedha. Abbootii firdiitiin waaqa jedhamee yaamamuu turan jechuudha. Abbootiin firdiidha jechuudha. Waaqayyo Museedhaan akkana jedhe ilaa ani Fir'ooniif waaqa si godheera. Waaqa si godheera. Museen illee waaqa ta'uu qaba jechuudha akka kanatti. Waaqa si godheera waan jedhuuf jecha jechuudha. Kanaafuu amma akka isaan jedhan sanitti sirriidhaa miti. Waaqa jedhamuun uumamni waaqa jedhameetiin jira. Osoo silaa kun ka waaqa ganama godhu taate silaa Museetu ta'a. Jechuudhaafi tana agattima san dubbachuudhaaf ibsa gabaabaa kennee yoo wanna fee jiraate muna yaadachiiftanii inshallah. Sagalee qabuutu maashaallah bareeda. Yohaannis 5:37 irratti illee warroonni jechi waaqayyo kennameef waaqolii jedhamanii jedha macaafni. Waaqolii jechuun waaqa jedhamanii yaamamuun gooftaan yaamamuun waaqa namaan gootu. Keeyyata akka macaafaatitti bakka hedduutti fakkeenyaaf Museenis yeroo gooftaan yaamametu jira. Fakkeenyaaf Museen seeruma keessa deebii keessatti boqonnaa seera lakkoofsa boqonnaa 11 lakkoofsa 8 irratti waan jedhu kana irratti yaasuun ilmi nuun inni ijoollummaa isaarraa eegalee gargaartuu Musee ture yaa Musee gooftaa koo jedhee yaamaa ture. Fakkeenyaaf yaasuun ilmi nuun gooftaa koo jedhee Musee yaamaa ture. Eeliyaas gooftaa jedhamaa ture. Saaraanis Abrahaamin gooftaa jechaa turte. Amma Yesuusin gooftaa jedhanii yoo yaaman waan ibsuun qabu. Sambichaa miti fakkeenyaaf kitaaba seera keessa seera mootaa keessatti illee Eeliyaasiif sagadamaa ture qommaamaa fi ture jechuudha. Sagadamuu jechuun qommaamuudha. Qommaamuu jechuun ammoo kun qommaameef jechuun waaqa nama godhuu hin dandeettu. Asirratti wanni nuyi beekuu fakkeenyaaf seera mootaa keessatti dubbisuu dandeenya boqonnaa 2 lakkoofsa 5 irratti akkana jedha. Asirra baasaa deema. Macaafa irraa agarsaa deemna. Ijoollee ilaala. Yesus sagadameef yookaan ammoo qommaameef jechuun Yesuus waaqa isa gootu. Maaliif jennaan Yesuus malee warri biraa kan sagadameef hedduutu jira waan ta'eef. Fakkeenyaaf egaa bakkeessu jira isini kun Yesuusiif sagadamuu ka jedhee dubbatsani. Yesuusiif sagadamneef eenyu sagade jedheetiin gaza sagade akka waaqaatti kawanna jedheen jiru. Namni jedheen hin jiru. Sanuufuu seexaanaan waan jedheen yoo ka amantaa taate waaqa tokkicha qofaaf sagadii jedhee fakkeenyaaf seexaana kan jedhu barraa'ee jira. Osoo bakka biraatti Yesuusiif sagadamee ta'ee kun ammoo dilii taayyuu malee. Dilii ta'a. Fakkeenyaaf Obaadiyaa waan jedheen boqonnaa seera mootota boqonnaa seera boqonnaa tokkoffaadha. Seera mootota tokkoffaa boqonnaa meeqa seetan? Macaafa seera. Wannaa baatanii deebi. Achiin seenitti ustaaz Arabii Hussein harka wayii jiraate. Lala, ani rakkoon qabu isa. Lakkoofsa irratti waan jedhu
seera mootu koo boqonnaa tokko lakkoofsa 28 torba boqonnaa fi boqonnaa 18. Uumama 33 yoo bana uumama 33 lakkoofsa 3 irraa yoo bantanii ilmaan Yaaqoob alayhi salaam. Uumama yoo bana uumama 33 irraa yoo. Deemaa jiru Eeliyaas wajjin walitti dhufanii jedha. Obaadiyaan namichi isatti dhufe Eeliyaas ta'uu isaa hubatee lafa ga'ee jedha. Lafa ga'ee qomma'eefi jedha. Lafa ga'ee qomma'eefi jechuun sujuudeefi jechuudha afaan Oromootti. Lafa ga'ee sujuudeefi jedha. Sagadeefi jechuudha. Qomma'uu jechuun sujuuda. Ati dhuguma gooftaa koo Eeliyaas jedhee gaafate jedha. Gooftaa koo jedhee ilaala. Ati dhuguma gooftaa koo asitti sujuudeef asi gooftaa koo jedhan akka inni reefuu tibeessa jedhutti yoo taate gooftaa jedhamanii isaaf sagadamee jechuun yoo Yesuusin gooftaa koo taate waaqa koo taate asitti ammoo Eeliyaasiif sujuudamee fi gooftaas jedhamee jira jechuudha. Eeliyaas immoo maal jedheen eeyyee ana dhaqiiti. Eeliyaas as jira jedhiiti gooftaa keetitti mee asitti gooftaa biraa qabaachuudha kan agarsiisu. Kanaaf Obaadiyaan deebisee Eeliyaas ani maal si yakkinaan Ahaab ana gabricha kee akka ajjeesuuf harka isaatti dabarsitee na laattadhee keeyyan itti uffee jechuudha. Kanaaf asirratti gooftaa jechuun waan biraati miti haala qaadha jechuudha malee waan biraati miti jechuudha. Inni amma gooftaa jedhamee jira Yesuus gooftaa jedhamee jira jedhe Yesuus gooftaa qofaa miti namni jechi waaqayyootti kenname kamuu akka macaafaatitti yoo kalaalu taate Yohaannis 5:37 irratti akkana kan jedhu dubbisa fakkeenyaaf warra kiristaanaa sirriitti ilaala. Yesuus qofaa miti kan gooftaa jedhame. Gooftaa jechuun Yesuus gooftaa jedhamee yaamamu waan guddaa miti. Fakkeenyaaf inni maal jedhaa Kudhan 37 fakkaate. Kudhan 37 akkana 37 irratti maal jedhaa egaa ani hojii abbaa kootii akka hojjedhu waan 36 fakkaate. Maalidha isaa kudhan 36 bara. 36 isa kan baantansaa warroonni keeyyanni waaqaa kennameef gooftolii kudhan 36 kudhan 36 kudhan 35 Waaqayyo warra dubbiin isaa itti kennameen waaqayyoo talaal kun waaqayyoota Yesuus waaqayyo jedhamellee waan nama dinqisiisu miti fakkeenyaaf asirratti warri waaqayyoota jedhaman hedduudha laa waaqayyo warra dubbiin isaa itti kennameen waaqayyoota jedhe waaqayyoota jedhe abbaa fedhee waaqni yoo waaqa jedheen kun wannaa miti jechuudha waan guddaa miti jedha waan macaafni jedhus laal hin diigamu jedha waaqayyo warra dubbiin isaa itti kennameen waaqayyoota jedhe. Nabiyyi tokko waaqayyo jedhee yaameyyuu sun nabiyyiin sun waaqa jechuu osoo hin ta'in ergamaadha jechuudha hiikkaansaa jechuudha. Kanuma. Akkasi. Wasan malee bakka Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 22 irratti waan naani eenyu kana Toomaas waaqayyo koo gooftaa koo jedheen jedhu isaan hin jenne. Macaafni kamiyyuu ka kiristaanaa mallattoo raajii bakka san kaa hundi isaadha jechuudha. Raajeffannaadha. Akkuma namni kun yaa rabbii kiyya naman jedhu fakkeenya ustaz Rabaa hojjetee yaa rabbii kiyya namni jedha. Raajeffannaadha malee Yesuusin hin jenne isanis. Bakkoota hedduu bakka silaa itti akeekuun barbaachisu sa'aatiin nuti gabaabaa daqiiqatti sa'aatii gabaabaa xiqqoo siidhaa osoo nu dheeresse silaa gaarii ture daqiiqaa 10 sun osoo dabalamte gaarii turte xiqqoo siidhaa sa'aatiin nutti hanqate isin galtee deebiin kennuudha wantoota hedduu. Waan deebii akkama gaarii deebi'e wannumaa inni dhumarratti wannaa dhufsanii fi kolfanii bishaan fudhatan sun ta'aaf hin dhufu. Rabbi sirraa jaalatu irraa osuma dhaabna.